ummanni wallaggaa guutuu baruu kan qabu Oromoon bilisoomeera. Gurguu hundumaa caala inni dhiigni lafeen hundinuu tan quubsine muuxatee dhufee qabsoo kana keessa natu qabsaa ture. ለኦሮሞ ሕዝብ ብዬ በታገልኩባቸው 30 ዓመታት ውስጥ የኦሮሞነት ጥያቄ ሳይነሳ ቆይቶ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን ኦሮሞ አይደለም ማለት ምንድነው? ናኖ ኦሮሚያዩ ሞቱማ ኦሮሚያቲ ማለ ሞቱማ ኦሮሞን ጀራ ወርሞ ኦሮሞ ኬሳቲ ቀብሶ ኦሮሞ ኬሳ ሮ ዴራ ቱረኒ ገለኒሞ achitti ergii galanii harka kennanii ergi raawwatanii booda ofii isaanii jiraachuudhaatiif jecha kun mootummaa Oromooti. Pireezidaantiin Bilchiginnaa Abiy Ahmad Oromoon bilisoomeeraa gaaffiin abbaa biyyummaa isaa deebi'eeraa afaan isaan dubbataa kanaaf qabsaa'uunis du'uunis hin barbaachisu jechaa jiru. Dhugaa dubbachuuf Oromoon dhiiga dhangalaasuu lafee cabsuu haqa dabsuu gonkumaa hin jaallatu. Roorroo fi cunqursaa daangaa darbitee dhufteef ammoo jilbeenfatee hin beeku. Dandeenyaan hundeen buqqisaa dadhabnaan ilma itti guddisaa har'a gahee. Du'uun hin barbaachisu kan jedhan muummeen ministeeraa du'a eenyutu jaallatee filannoo godhataa droonii fi lafoon eenyutu uummata fixaa oolaa. Battee urgeessaa manaa baasee harka duubatti hidhee eenyutu ajjeesee abbootii gadaa karrayyuu eenyutu rashansisee Amaanu'eel Wandimmoo Addabaabayitti eenyutu ajjeesisee haadha ijoollee torbaa kudhanii hawaasoo kan jedhuu fi gaaffilee kana fakkaatan osoo gaafatamanii harki isaanii dhiigaan faalamaa ta'uu ifoomsuu danda'u ta'inna laata. Taankiis, baankiis, jeettiis, baajeetiis kan of harkaa qabu caasaa ajjeechaa koree nageenyaa jedhamu ijaaree hidhattoota bosonatti galchee gaachana sirnaa, milishaa, poolisii idilee, komaandoo, raayyaa ittisaa, poolisii federaalaa kana hunda bobbaasee kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa osoo hin jedhin lubbuu ilmaan Oromoo akka baalaatti harcaasaa kan oolu eenyu jedhamanii osoo gaafatamanii tarii deebiin isaanii maal ta'inna laata. Kanas ta'e sana garuu Abiy Ahmadii fi gartuun isaa qaamni impaayera sana geggeessaa jiru mootummaa Oromummaa jedhamee akka afarfamuu barbaadu. Oromoon aangoo qabateera biyya bulchaa jira. Gaaffiin Oromoo gaaffii muummicha ministeeraa ta'uuti kunoo isiniif deebi'eera jechuunis waan tapha ijoollee fakkaatu dubbatanii saba burjaajessuu yaalu. Gaaffiin Oromoo nama maqaa Oromoo dhahatu muummicha ministeeraa pireezidaantii yookiin Itaamaajoor Shuumii gochuu miti. Yoo akkas ta'e hidda dhiigaatiin Haile Sillaasee fi Mangistuun Oromoo turan. Kanaaf Abiy Ahmad dura namni maqaa Oromoo dhahatu kiiloo 4 akka ture ni yaadatama. Warri Bilchiginnaa kutaalee impaayeriitii kamiiyyuu dura Oromiyaatti duula eegalan. Kanaanis lubbuu namaa akka baalaatti harcaasaa Oromiyaa dachee dhiigaa godhanii qabsaa'ota isaa kaan ajjeesanii, kaan hidhanii, kaan biyya ari'anii korokkodanii bulchuuf yaalii taasisuu turan. Hantuunni gumbii uraa haadha jalatti bartii akkuma jedhamu Abiy qabsoo qeerroo fi qarree butuun aangootti ennaa dhufu nagaa, dimookiraasii, walqixxummaa, bilisummaa lallabuu caala Oromiyaa maadheffachuun abbaa irree ta'ee impaayeritti bituuf tattaaffii eegale. Haala kana dursanii kan irratti baran qabsaa'onni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gocha isaa kana dura dhaabbatan. Haala kanaan kaan qabsoo hidhannoo finiinsuutti taa'e warri karaa nagaa qabsaa'an ammoo wareegama qaamaa qalbii hunda kaffalanii kaan hidhamanii kaan wareegamaniiru. Kaan ammoo ammas qabsocha galiin ga'uuf cichanii falmatti jiru. Abiy TPLF ennaa waggoota 27f impaayeritti bulchee naannoo Tigraay keessatti paartii mormitu tokkollee hin qabu ture jedhee amana. Abiyyis Oromiyaa keessatti qaamni na mormu na dura dhaabbatu jiraachuu hin qabu jedhee yaada. Yoo kan jiraatu ta'e ammoo dirasha nama osoo hin taane billaan qalamee ajjeefamaa jedhee. Kanas waggoota 7 darban godhee nu agarsiiseera. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi lafaa Oromiyaa duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaa waan muummichi ministeeraa ittiin jedhe miidiyaaleetti haala kanaan himanii turan. Ani tokkoffaa ODP yeroo diignu waan akka mi'a akka ijaarrus garamitti akka deemnus hin beeku. Kanaafuu waan hin beekneef mana hin beeku diiguu amma hin beekutti ani ODP kana hin beeka. Hamma hin beekutti jedheen
sana fudhannee waan baay'ee irratti waliin haasofnee dhumarra maallaan jedhaa dhumarra kun egaa naannoo kan beektaa naannoo Noovembarii 2019 jechuudha. Gara waggaa 3-4 jechuudha. Bilchiginnaan utuu uumamiin dura gaafa. Maallaan jedha dhumarra milkeessa naan jedha. Erga sa'aatii 2 wal falmine milkeessa. Keessa teessanii narratti hojjechuu hin danda'amu. Namni kamuu namni kaayoo koo fuuldura dhaabbate hundi kan keessa jirus karaa cufuudhaas yoo yaalta ta'e hiriira bahuudhaan hin yaalta yoo ta'e laga buutees qawweedhaan hin yaala hojjetta ta'e filannoodhaan masaraa kana keessaa Abiyyiin nan baasattee yaadda yoo ta'e rasaasa miti jedhe albeenan ciree fixa kan immoo agartan nama mul'ata koo fuuldura dhaabbatu hunda sittin agarsiisan hin argitan moonaan jedhu. Hin argita namni mul'ata koo fuuldura dhaabbatu mootummaa keessas haa ta'u mootummaa alaas haa ta'u caakkaattis dhaqee qawwee qabadhu karaa cufuudhaafis yaali keessa taa'is honnoo filannoodhaanis na dorgomi cireen fixa rasaasan balleessu albeen jedhe albeen agarsiisa. Narrumbee so achumarraa ka'ee tanan namni kun baay'ee hamaadha dheen murteesse gaalaadha. Anama kana dhimma nama sobuufis hin qabu dhimma wanni jedhuufis hin qabu. So namichi kun nama dhiigaan taphate nama dhiiga lammileetiin taphate aangoof jecha waan hunda nama godhu. Waan barreeffama Taayyeen jedhe dhiigaan nama taphate nama ilmaan Oromoon cabsuudhaaf jecha waan meeqa jedhe wanni Taayyeen barreesse sun sirriidhuma. Waraana deeggarru dinqisiifatamaatuma ture. Uummanni araaramuu wal fidnee jennaanuma dhukkube. Naatoo namaaf hin qabani otoo ilmi namaa du'ee bineensi nyaatu waan paarkii haasaani otoo namni waan nyaatu hin qabne otoo namni beelaan du'aa jiru birrii ammam gahuun masaraa ijaarani ammoo gaafa waraanni haa geggeeffamu jedhamu omaanuun hin jenne obboleeyyan araaramanii uummanni keenya waliin ajjeesiin jennaani aangorraa na kaasani kun aramanummaa malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Tarii amma dubbii keessaniin seeratti gaafatamuu danda'a jettanii yaaddu. Maal rakkoo maal qabaree kun seerri eessa jira seeratti gaafatamnu numaan gaafatamna hoo gaafatamne saniif immoo qophii. Adeemsi ministeera muummee adeemaa jiran waan kitaaba isaan irratti barreessan faallaadha jechaa jirtu. Wanni kitaaba san irratti barreessan tokkichi iyyuu isa bira hin jiru. Inni waan biraati jiruun isa. Akkamiin akkas jettan isin? Waan godhaa jiran argine kaa jaalala gaafa dura jalqabnu quban qabdan isin jaalala jennee dhiifama jennee nageenya jennee amma immoo yoo laaltan Itoophiyaa bakka hunda waraana jira. Uummanni gaafas wal jaalattu baay'ee nama wal jibbee jira. Kanarraa kaanee maala keenyaree kana malee. Gaafa isin dhiisnee bulchinaa kan jedhaniin uummatichi guyyuu ajjeefamaa fi hiraarfamaa jira. Kun hundi hanqatee jennaan qurxummii qabuuf galaana gogsuun barbaachisaadha waan ta'eef obbo yookiin gaggeessota isaa qabachuuf uummaticha yookiin galaanicha gogsuu qabnaa jechuun obbo Fiqaaduu Tasammaa hoogganaan waajjira bilchiginnaa damee Oromiyaa akkasittiin qoma dhiibee caffee keessatti dubbata. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiiti jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Qaama galaanicha gogsuu kan ta'e ajjeechaasuu kanneessaan diroonii Tarkii, Raashiyaa, Gamtaa Imireetotaa fi biyyoota garaagaraa irraa galan boombii roobsaa oolu. Humni lafoon gaachana sirnaatii hanga raayyaa ittisaatti jiran beekaa fi wallaalaa xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dubartii osoo hin jedhin lammiilee nagaa akka baalaatti harcaasaa turan ammas harcaasaa jiru. Waggoota 7 darban Oromiyaa keessatti manneen barnootaa buufata waraanaa ta'uun barattoonni miliyoona 13 ol dirree barnootaa ala ta'uu qorannoon dhaabbata idil addunyaa UNICEF ifoomsee ture. Manneen barnootaa haleellaa diroonii irraa hafan ammoo kaampii waraanaa ta'uun loltoota tajaajilaa jiru malee saayinsii fi herrega, fiiziksii fi keemistirii barsiisuun labbata bor dooktara, injiinara, saayintistii ta'uu qaraa hin jiranii. Qonnaan bulaan xaa'oo fi sanyii filatamaa argata utuu hin taane saamichaa fi
haleellaatu isa eeggata. Sababa wal waraansaatiin oomishni hin jiru. Sapilaayin hin jiru taanaan maal bitta? Eessaa bitta? Wanni nyaatamu, wanni oomishamu sapilaayin hin jiru biyya Itoophiyaa keessatti. Wal waraansa. Boqqolloon qotiinaa jedhan. Maal jennaan? Woboo fi faannoo keessa dhokatee natti dhukaasaa boqqolloon akka hin qotamne labsii dabarsee Abiy. Tole namni maala lafti boqqolloo malee hin oomishne jira. Oromiyaa keessa biyya Itoophiyaa keessa boqqolloo qofa kan irraa oomishamu lafti jira. Lafti xaafii hin baafne boqqolloo malee baasu jira. Maal godha uummanni? Eessaa qotama? Qotameen galoota eessaa fidama? Amma Oromiyaa keessa laftumti dur xiqqoo gaa tasgabbiin jira wal waraansi hin jiru jedhameeru hundi dhaabbate iddoo hundaa wal waraansa jira. Haga Moojootti jechuudha. Haga godina addaatti jechuudha wal waraansa jira. Eessaa qotama ree? Qonni hin jiru jechuudha. Sapilaayin hin jiru taanaan maal bitta? Akkasitti Oromootti osoo duulamu seenessi mootummaa Oromummaa akka balbaloomu bilxiginnaan karaa faarsee bultoota isaa ajandaa taasifata. Mootummaan Oromummaa maalii? Oromummaanoo gaaffii jiru isaanuma warra bilxiginnaaf dhiisnee yaada hayyoonni seenessa kana irratti kennan ayyaatan aceeqasnu. Mootummaa uummataa jechuun mootummaan sun filannoo walaba ta'een ka hunda hirmaachiseen uummataan yoo filame hiree ofii murteeffachuu uummataatiin yoo hundeeffame mootummaan sun mootummaa uummataa jedhama. Haala kanaan paartiin bilchiginnaa mootummaa uummataa ta'ee hin laalu'anii gama kootii sababni isaa immoo filannoo keessaa namoonni hidhamanii mana hidhaatti erga ugguramanii booda dargaggeessi jijjiirama fide erga dhumee mana hidhaa caakkaatti erga galee booda ta'e darbee waa'ee mootummaa Oromoo kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaayyuu mootummaa Oromiyaati malee mootummaa Oromoo hin jedhamu. Sensitiividha dubbiin kun. Irra deebinee ilaaluu qabna. Mootummaa Itoophiyaati mootummaa Oromoo jechuun baay'ee balaa guddaas qaba. Itikiliillee nama gaafachiisa. Sirna mataa ofii ijaarrachuudhaaf sirni sun sirna Oromoo ta'een fudhadhu ani akka kootti Oromummaa faanas hin deemu farra Oromummaa ta'e of keessaan inni qabu sirnicha keessa isaanan beekaa. Warri immoo Oromoo keessaati qabsoo Oromoo keessa yeroo dheeraa turanii galan immoo achitti ergii galanii harka kennanii ergi raawwatanii booda ofii isaanii jiraachuudhaatiif jecha kun mootummaa Oromooti. Jaarraa 16 booda Oromoon aangootti kan inni ergii baheeti isa jalqabaati. Ka jedhanii isaanis immoo afarsuudhaati jalqaba isinis hinaaftaniiti malee warri ala mormitanii ajandaan kun kan naftanyaati jettan kan mormitanii hinaaffaatu sin qabeeti. Maaliif nuti hin taane ka jedhu hinaaffaatu sin qabeeti isatti jirtu malee dhugaa miti mootummaan kun kan Oromooti ka jedhu itti fufsiisanii jechuudha. Ka gaafa sanaa jalqabee kan bahe gaa diinuma Oromoo irraatii bahe malee waan Oromoo keessaati seenessa bahe miti kuni ajandaa isaa yoo ilaalte gaa ergee mootummaatti ol bahee ajandaan jiru hundumtu Oromoodhaatiif gaaffii deebisuu osoo hin taane Oromoo keessaati warra dhugaa Oromoo qabatanii bahanii kan akka Lammaa Magarsaa fa'aa ofirraa ari'anii warra qabsoo keessa turan qabsoo dhugaa keessa turanii sabboontota ari'uu jeesuu hidhaatti naqu ifadha kan inni hojjechaa ture kan jedhuudhaaf keessaati kan inni seenessa sanatti itti uumame waan ati jettu. Sirni Hacaaluu ajjeesisee haqa isaa awwaale sirni faannoo hidhachiisee qe'ee Oromoo mancaasee kan Oromoo bahuu galuu taa'uu fi ka'uu dhorkee mirgoota inni qabsoo isaan hanga tokko bara wayyaanii gonfate irraa mulqee bilxiginnaan mootummaa Oromummaa osoo hin taane mootummaa abiyyummaatiin eeyyan mootummaa abiyyummaa isa biyyan ceesa jedhee dhidhima seensisee biyya ijaarra malee biyyan diignu jedhee garuu diiguu caalee isa miiltoo isaa Lammaa Magarsaa haalee uummata wareegama isaa bishaanitti dabalee barcuma dhuunfaa isaa mijeeffate isa wabii nyaataa lammiilee mirkaneessuu dhiisee du'a isaanii saffisiisee isa qonnaan bulaaf xaa'oo fi sanyii filatamaa dhiyeessuu dhiisee boombii fi diroonii itti roobsee sirnichi kana sirna abiyyummaa. Tajaajila olaanaan Abaaboo Jaalmarroo Dirribaa tibbana haasawaa guyyaa yaadannoo Faradiddaa Garbummaa waggaa 20ffaatti taasiseen qabsoon sun butamuu fi harka bulguu caalu seenuu ibsee ture. Dubbii Jaalmarroo kanas naffeerree qophii keenya asumarratti goolamna. 18 ammoo
18 asitti waan ta'e naaf galchaa bara 2018 asitti waan ta'e walittuu himuuni yeroon isaas nun gahu jechi isaas hin jiru dubbachaa man ture duuti amma Oromiyaa keessatti akka dhalachuuti carraa jechuu du'uunu tasgabbii boqonnaa hiraarii irraatii deemu jechuu wanti Oromiyaa keessa jiru akkitti ibsan nama dhibeetu duuti amma boqonnaa yoo jedhanna irra bareeda kanatti of galchite rakkoo akkasiitti deette dogoggorri warri yeroo dheeraaf siyaasa keessa tures warri dhiyoo siyaasa jalqabes homaa akkamiin maaltu ta'a gaafa Tigireen bakka kaatee doominaansii ishee dhumate wanni jedhu wanti tokko iyyuu hin turre jechuudha. Abjuu sodaa hirriba malee bulanidhanii yoo akkas taate biyyi maal taati yoo kana goone biyyi maal taati jechuutti dogoggorri uumame biyyi ittuu qilee buute qilee qumburoo jedhantu jira naannoo keenya qilee qumburoo qilee keessaan deebine jechuudha. Jijjiiramni suni dhiiga ilmaan Oromoo ijoollee kichuu daa'ima ulfa keessaa hanga jaarsa waggaa 80 galaafate suni ni gatate jechuudha. Jaarmiyaan siyaasaa jabaan jechuun namni hedduun qaroon keessa tutture keessatti wareegame post waan kana waan dhalatu tilmaamuu dadhabuu haa ta'uu hin beeku akkaataa inni itti wanti sun ta'e akkasumas gariin namoonni kana keessatti qabsicha dura buunee gaggeessinedhanii miidiyaa irrallee hundumaa irrallee uummata mobilaayiz godhanii dogoggorri uumanii fincilli diddaa gabrummaa diduu keenyas argisiise xumura gabrummaa xumuruu keenyas argisiise bilisummaa tiksuu garuu dadhabne. Kanuma gaara koon nu mudate.